Dolo barata doctorate wagga jalqaba PhD no PhD jalqabe isa mati debiye ije sambaqonna fi namqana kanafu dootu la milet fufta jirtu heddu sigadi sabeta ambo demeture wagga tokko dura ambo yero attempt jawari ratti gaggefame sana manguddo bekama tokko ambo ajifamani turam obo moroda jedhamu yero sana dimma oromo waan oromo keessa jiru kana irratti nama dubbise waan amma oromo keessatti jiru kana nama gameessa kafaauti eenyu namni kuni shawalita kana naala badidoo kana waymen irra ture akkan jedhe moototi dhufan darban hundi isaanii humna isaanii oromo irratti laallatu baay'ina dhibee taakittiin ibse amma jechaan oromiyaa keessa wannoon qabu wasana dhabee jira kutaa oromiyaa kun nagaadha bakkeetu tokko illee hin jiru dhiyoo kana gabaasne turre kan horrootti ta'ee ture amma dheengaddammoo gujii kaleessa guyyaa tokko dura kan gabaasne gujii qidaame sanbata xinnaa darbe gumeel dalloo fi goorodoolaatti namooti lama kan ajjeefan nama afurii wallagga lixaa keessatti qeellam wallaggaa keessatti dhiyoo kana immoo kan dhagaye jaldu shawalixaa jaldu keessatti namuma tokko dargaggeessa jedhani beektaa eessa akka dhufe hin beeku warri naannoo sanaa jiraatanii waraanni qabeetuma iyyisiise odoo iyyuu ajjeesanidha dhiyoo kana jechuudha torbaanuma muraasa dura immoo magaaluma Finfinnee keessatti reeffa nama du'ee argee naa bilbilee jira namni hiriyaa kiyya tokko beektaa warra poolisiitu fuudhee nama sanaa hararge miyeessollee waan akkas dhaga'ee lakkoofsan qabu warri amma xiyyeeffannaa jala jira warra akkamitti kan jedhu kaasuun baay'ee barbaachisaadha amma hidhaa fi ajjeechaa kan irratti xiyyeeffataa jiru namoota qaroo barsiisota illee namoota dhageettii qaban warra sabboontota jedhaman warra sabaa dubbachuu danda'an yeroo rakkinaatti warri uummata isaanii cinaa dhaabbatanii fi uummata kana sagalee ta'uu danda'an hundi isaanii fookasii jala jiru jechuudha waan kuni sadarkaa oromiyaatti waan nama yaaddeessu akka saba guddaatti illee waan nama barsiisaan maqajeelaa taasisaa jedhamu kun egaa haati warraasaa abbaa ijoollee lamaati jalqaba daa'imman ganna tokko akkas qabanatti fakkaate kana malees haati manaasaa ulfaa ji'a saglaffaa keessa jirti egaa ayyaana isii biratti ayyaaneffachuuf kan garasitti imalee egaa hagam akka nama dhibu egaa yaadde abbaa warraa kee akkas ji'a sagal jechuun nama da'uudhaaf geettee jirtu egaa balbala duubaatiin bahee jettee kan BBC tokko dubbisaan ture egaa yoo achi gabbee miliqee jalaa bahee jedhee deemee ilaalu achumatti reeffa isaa argee jettee egaa boodarra laaptooppii isaan itti fayyadaman fudhatanii deemanii akka BBC'n jedhutti egaa poolisii naannoo sanis gaafatee ture namni akkas jedhamu hunduu isaatiyyuu hin dhageenye garuu poolisiin tokko qaaman beekamneen ajjeefamuu isaa dhageenyeerraa waan jedhus dubbatanii egaa yeroo ammaa kana abbaman beeknes ajjeesa jedhama kanneen isaa ta'een egaa caaltu harmi irratti maal agarta itti gaafatama waajjira nageenya godina suni maal jedhee poolisoonni tokko dhiyootaan kee madaa'u beekni malee nami jeessin beekneet poolisii tokko moo dhuga dubbachuu poolisii jechuun waraani kun garee riphee lolaa yookaan waraan bilisummaa Oromoo labsuun kee jira kanaa walitti dhukaasee wal ijjeessa carraan hojii isaati yoo nageesse dhiibbaan irra qabu dandeenya qawwee qaba of ittisuu danda'a barsiisaa yuunivarsiitii tokko moo poolisii madaa'e tokkotti jira look how they are joking lubbu namaa qalladanii jechuudha dhageetta warra mooralii hin qaban haamilee namummaatu akka hin qabne warri kun inni kaatiin kileerri agartu duusaatuun dhageen barsiisaa yuunivarsiitii tokko PhD wataaddarii taraan qawween dheejjeesse duusaan dhageenne dhee qallada kun kufaati biitii kee jirta agarsiisaa jechuun maalam waan akkana irra uummati maal barataa Oromiyaa keessatti amma addunyaaleen arguu jirti ganatti dhumna ibsileef Ameerikaanii halee galgal biliin kan kenne keessatti addunyaan arguu jirti dhiigi qulqulloota giza cufa rabbi biratti niyya den gaaf tokko qullaa nam dhaaba Itoophiyaa qullaa dhaabe dhiiguu jirti hin dandamatti biyyatti tun raaguutti hin jiru predikshinii kennuutti hin jiru siyaasa waan arguu jirruuf barsiisaa yuunivarsiitii armaan dura lakkanumaa akka qabatan taate sulleen nam chaayina PhD garte loltooti mootummaa rasaasaan nam ijjeessanii abba ijoollee maanii akkasi fixanii yoo deebi'anii miidhaa gubbaatti akkan
nam irratti haashoofanii probably waan guyyaan hin dabarte fakkaachuu dandeet. Kaan ammoo cuf caala awwaan akka dhuunfaa na dhibxeeta. Dunamoota kanoo miidiyaaleen barreessa warri afaan Oromoo beekan ka jalatti deemanii koomentii barreessan shame on them na ceersu dhugaa rabbi. Oromummaa war waliinuu sheer godhuun isa na ceersiti. Shan ejjeessanii shifta ejjeessanii shaneen suneen Oromoo bitta. Harreechuu namni yoo waan garaa quufennaan nami waan garaa quufennaan halaaku malee waan dhugaa hin hubanne nama doon taane akka irreetti ilaalamaa jechuudha. Kanaafuu kunini waan guddoo nam dhibaatii miti ammoo Oromoon yoo uummatis akkas dhiigu afaan qabattee taa'uun caalaa wanni nam gaddisiisan jirtu maatii tante borbor akkasin dhumne what is your guarantee gartee guarantee tante maan kanaafuu wanni Oromiyaa keessatti ta'u jiru bineensi raasaa hin taaneen taan piraaktikaalii arguu jira. Akkuma ta'etti bifuma wal fakkaatuun gara Jimmaa kanas aanaa Goommaa ganda Limmuushaa jedhamu keessattis namoonni gara lamaa ta'an ajjeefamuu isaanii egaa namoonni kunniin woboo qalladoo kaamoo nyaachiftu jedhamanii egaa yeroo ammaa kana Oromoon hedduu kan dhumaa jiru maqaadhuma wobootiin egaa kaleessa garuu kan dhibee oduu tokkossa Abiraam irraa hojjettee turte gara Gujii kana milishaan horii gara 8 akkasumas waraanni mootummaa fudhatee illee kaampitti galfatee nyaachaa akka jiru saamaas akka jiru egaa odeeffannoo akkasiis hin jiru mee jiran amma guyyoo kaasee jira wanni BBC irraa warri qondaallee mootummaa kan jedhe san by the way warri mootummaa malaalaa jirra amma eenyudhaaf akka dubbataa jiran poolisii fi waraana mootummaatiif dubbataa jiran ministeerri muummee innaa darbe Tigraay keessa dubartoonni gudeedaman gaaf jedhan waraanni keenya miidhame jedhanii dubbatanii jiran by the way on the cost of civil people waraanni ko gains rooli waraana maa nama civil eegumiti namoota nagaa tiksu gain qaama nageenya qaama intelligence qaama mootummaa ta'ee qaama poolisii ta'ee waraana mootummaa ta'ee jechuudha waraanni gatii kamiyyuu kaffaluu danda'a lammiilee nagaa tiksuudhaaf garuu mootummaan lammiilee nagaatiif dubbatuu caalaa waraana poolisiidhaaf dubbata bakka lammiilee nagaa miidhamaa jiranitti jechuudha wanni guddaan si gaddisiisu maa inni beektaa amma warri amma Oromiyaa keessatti namni miidhamaa jiru amma lammiilee nagaa bakka miidhamaa jiranitti koozii mootummaa waraana itti bobbaase warra bosona jiran waraana bilisummaa Oromootiin wal waraanu maqaa waraana kanaatiin garuu lammiilee nagaatu miidhamaa jira ummati nagaa dubartooti haawwan dhiirri sababa abbaa warraa yookiin namni tokko miidhameef maatiin tokko gaagama maatii tokko keessa dhufuu danda'u yaala biyya keenya keessatti namni maatii bulchu gara caalaa abbaa warraati miti utubaa maatii kan jettuun abbaa warraati economically mataa maatiiti jechuudha abbaa warraa gaafa namni sun miidhamee waraana mootummaa haa ta'u qaama hidhate qaama nam tokko abbaa warraa mana keessaa gaafa miidhe maatiin sun maal akka ta'u gaagama akkamii akka keessummeessuu danda'u hubachuu ni danda'a. So riskiiwwan akkasii Oromiyaa keessa bakka jiranitti egaa akka legitimate of laqa mootummaan badii tokko akka hin dalagnetti warri biyya hoogganaa jiran Finfinnee keessaa gadi ba'anii waltajjii gaafa gaggeessan akkuma biyyi guutuu nagaa ta'etti waltajjii irratti dubbatu sun baay'ee qaanessa. Abiraami arma irratti maal ta'e hubachuu dandeesse caaltu Oromoo naginni TPLF jalatti miidhamname hin beekne hin jiru for 27 years Oromoo wanta waliin beekna. Oromoon ammarras deebisee mootummaa amma biyyi bulchu garee OPDO caalaa Oromoon TPLF dubbata dhugoo dubban waay wagga sadeen dabramma koomi namoota nagarta bitta wagga sadeen dabre keessa TPLF nun godhiini taanee jedha Oromoo yoo himata dhagaa'uu jirta waan TPLF Oromoon tolchin khabar biltsiginnaa ta'uu jira keessa tokko extra judicial killing barata university qote bula iyyees ori iyyeessa saamu Abiraam ajaa'ib si ta'uu dandeeta khalee dhageette wadeen gadda dhageette malee allafan kee ture gujiif booran keessatti wanni namni yoommatee waraawwan kanaati waraan mootummaa warrufiin jedhu hin beekan labsuun dhaladhee miti ori uummata guuranii guyyaa guyyaan qalachaa oolan every single day hubaa warra hojjetu amma addunyaan gamis dhagaa'uuf jirti Ameerikaan ammayyuu waan tokko tokko kaasuu jirti akka reefee waan hedduutti labsuun keessatti tolfame ammallee sunumatti ta'uu jiraachuu kanaafuu horii guddoo sana ajaa'ibin inni namaatu qalamuu jiraa miti horii namirra qalachuun nam saamuun nam wanneechuun waan addaatiin miti dha yaadani. Tokko tokko beektaa nama amma waggaa 2000 amma Hayilamaariyaam gaaf ture Oromiyaa keessa command post yeroo labsame kaasee guutuun Oromiyaa waraanuma keessa ture ministeerri muummee dhufanii bariituni Wallagga irratti kan waraanni labsame takka takka beektaa amma saaboteejii tujiraayi warri mootummaa kana keessa warra shira irra dalaguu jiramoo jedhee shakka beektaa akka namaatti ni shakkaan garuu immoo
fakkeenyaaf amma ajjechaan bakka tokkotti gaggeeffamu diina honsii hoo godhan hin argitu. Dogoggora bakka kanatti raawwatame jedhanii yoo dhiifama godhan hin argitu. Badii sanarraa immoo qaamni nageenyaa hoo deebi'u hin argitu. Kanaaf mootummaan akka waliigalaatti ofiisa waraana barbaadee akkas sanarra ka dhaabadhee ofuma waraana barbaadanii kan jiru natti mul'ata. Kan biraa immoo ragaaleen tokko tokko akka agarsiisanitti waraanni waggoota baay'ee uummata keessa waan turee fi waan baay'ee bareeda beektaa waraanni kun daldala baree jira. Bakkee garaagaraatti injooy gochuu baree jira. Waraanni duraan kaampii ture mooraa keessaa gaaf bahu badii garaagaraatu biyya keessa dhalata beeki. Daldala kontiroobaandii fedhiin kunii fedhii qondaalota waraanaatii fi abbootii qabeenyaati malee ordinary waraanni soldiers warri waraanni lafoo fi waraanni uummata keessa warra amma daggalaa wajjin konfront wal gochaa oolan kun fedhii akkasii hin qaban jedhee yaadu. Maaliif gatii kafalaa ol waan ta'eef. So dantaa warra qondaalota mootummaati biyya keessatti waraanni akkatti fuuf kan godhaa. Akkas jedhe waraan qofa hin jedhin saboo tajaajilate bakka irra fudhadhuutti hin qaba. Waraan qofaa miti wanni maal seetaa mee warri mootummaa kan ibsu warri kan ilaala. Tigraay keessa dubartii agas geettu gudeedamte nama agas gajjeefame Oromiyaa keessa nama gan gabadee qiyaama uummati keenya kee dabrin beeta. Mootummaan ammoo gabbee maal jedha. Biltsiginna Itoophiyaan takkin argini gulufuu jirraa jedhan warri biltsiginna qofaatti itti mul'ata. Probably hin argan jechuudha. Kana ilaalanii hin qaban malee arguun dham. Kana wal qabate kitaaba tokko dubbisee waan ajaa'iba tokko isan timuu barbaada. Namichi bulcha bii tokkooti namni kun nam lafirraa xaraginan balleessee dadhaban nam kaaniin ijjees kaaniin akkanum taa'ee nama akka malee waa dhugu yoo farsoo dhugu kaanii nami ijjeessuun kun isaaf bakka gammachuu kennitiin fakkaata beenaa dhaqaa nama 4,000 tokko ijjeessaadha ollaa wayii tokko nama jees fakkeenyaaf vileejii sun keessa daa'im dhiira cufayyuu fixaa jedhee ajaji dabarsa beekta achi nami kaan dhumirratti hangoo irra riimuuf godhan qondaaltoti mootummaa kun fixxe dhumirratti dusaree dooti dunaman dootu beeka Itoophiyaa keessumattuu qondaalii mootummaa dhiigi nama waan badaa beeka dhiigi nama nami dhiigi nama dhugu bara duhamtutu dhumirratti hin qabame hidhamee murteetti kennuu fedhanii farsum caallan ayyamaa araqee waan dhuguuf inni jiruu adawaggoota hedduuf keessa dabarkaan akkamitti ilaala isaaf jiruu bakka gammachuu bakka namni dhuma sun nam fixuu maanii sun gammachuu amma araqee taa'ee dhugaa doon araqee dhuguu jiru sijjeesuu fedhaniin sijjeesuu fennaan nama guyyaan nama 4,000 fajjeesu duwwanni dhamirra baddee beekta dooti maal jedhee gaafate duwwallaaleetii miti goggogaa beekne goggogummaa isaati duuti maali yennaani ibsuu fi yaalan ennaa warri waraana waan kee beekuuf namni kun beekan nu goggossa just we want to send you to heaven edaniin gannata si erginaa ennaani I was there achi ture gannata kee ture kanaafuu maali ibsuu dandeenya namni duu jira mootummaa maaliif waan kana tokkollee dinaa usin goon katette nam beekaraaf bitarrii bankaasani nam beekaraaf bishaan itti naxulle maan itti naxulle billaa waraantullee dhukkubsate hin kaayini waa wanni hin jennee fi guddoo ajaa'ibaa duratti illee irraa jennee jirra amma namti barsiisaa qajeela taayisaa kana gaafa kaastu kan BBC duratti kaasnee turre egaa qondaalli mootummaa nama waraa poolisii malee kan du'e kan dhageenye namni akkas jedhamu ajjeefamuu isaallee wanti quba qabu hin jiru jedhe egaa miidiyaan akkas geettu gabaasee egaa miidiyaan BBC kun gara Naayiroobii kan akkas jiran fakkaate isaan achi taa'anii hojjetanii garuu abbaan dhimmi kun ilaallatachuma taa'ee immoo waan kan hin dhageenye jechuu isaayyuu duba egaa rakkoon akka jiru hin mul'atu. Ajanda kana gabaabsinee keessaa ba'an wanni amma lolli Oromiyaa irratti labsame kun lola dhuma hin qabu. Lolli Tigraay illee lola dhumuu miti. Hin beeku. Saayinsii lolaallee akkasuma jedha. Lola aduu eegaltu beeyta malee aduu xumurtu hin beeytu. Kasaaraa hin biileensi kasaruu jaraa namuu quba qabaa gara fuulduraatti herreegi isaa gaafa bu'u hin dhageenya. Lolli Oromiyaa keessaa garuu lola dhuma qabu miti. Still lola ganaa itti deemaa jiranidha. Lola kana immoo mootummaatu barbaade garuu waan tokko immoo ifa. Lola kana keessatti fuulduraaf gatii kan kaffalu malu warra lola kana ajajuu malu warra ajajaa jiru jechuudha. So warri obbolaa keenya bilisummaa keessa jirtan ilmaan hiyyeessaa deelii akkas dhiiga isaanii lolaasina. Isin nyaata lolli kun beektam. Dhumarratti kan gatii kaffalu malu isin. An akka obboleessaatti kanuman ji'a. Beektaa deelii si boochisa waan arge Oromiyaa keessa waan dhageessu baay'ee si boochisa. Barcuma nama lamaa nama sadiitiif eliitii muraasaaf jecha lammiileen nagaa deelii yoo gatii kaffalaa oolanii biyya kufaa jira jechuudha. Uummatii waan kan irratti abduu tokko laalame amma yaa nuuf uummatii Oromoo qofa hin ta'in uummattuun Itoophiyaan nuuf jira. Barcuma
muummichi ministeera Abiy Ahmad tissuuf akka lammiileen nagaa dhumachuu jirtu warri ammoo firfaarii maal jedhan qixxaa goggodduu ladotaatti itti kennanii namijjeessu hulleeni hadhumata dhumati waraan Tigraarra nama giraate islaaftu waliin beenna exact figuriin gadhiifamu qabaatuuti malee maybe 10,000 nama hedduu lubbuu dhabu dubbatam fiigarii gadhiisan silaaftuu gadin dhiisanii fuuldura dhaga'u mala amma maal asirra maal hubachuu dandeetta waraan Itoophiyaa hadurii yoo galmeessanii namni itti yaa'u amma kadhatanii nam dadhabuu jiran yuusi galmaa jedhanii kadhatanii itti nam kadhachuu jira muummichi ministeera afaan ofiitiin gad ba'e waraan yaamichi goone nam galmaadha maaliif akkas tolchan uummati koozii ittiin lolan kooziin loltoota mootummaa koozii intaresti nam dhuguffaa eeguu waan hubataniif kan tolchan kanaafuu hangam xiyyaa wannan jedhu mootummaan Itoophiyaa waan uummata irra ta'uu jiru arguun dhabne ofii tolchuu jira yakka aktaatiin beekaa nam sobuuf yaala warri sammuu didiqqaa sammuu agana kammoo soba kan didiqqaa kanaan soba min jiru soba illee beektaa nami goombeetta sila sobgoom nam soba mootummaan Itoophiyaa addunyaallee soba ture even miidiyaa gubbaatti am gad ba'ee reefu yoo namichi gad ba'ee qubi hin qabnu maani jedhe anamma gaazexeessummaan jijjiiramuu qaba kontekst Itoophiyaa keessatti akkami jijjiirama waan tokko dharaa dhugaa uummata irra dhageetti mootummaa irra qulqulleeffachuu mootummaa gaafachuu yookaan baalaans godhuu qabdi seeradhani jira miti seerri sun gita cufin hojjetee yaadan akka dhuunfaatti jechuun kiyya. Haala mataa jiru fakkeessu. Fakkaatu bakka gaazexeessummaan baabilii miti yookaan quraanaa miti. Flexible ta'uu qaba flexibilitiin akkam mootummaan Itoophiyaa jechuun bitta warra uummata jimlaan boolla gatee warra CNN fa'a Amnesty fa'a miidiyaalee lafir jiran kan mootummaan Itoophiyaa mormatiin hin jira tokko mana beeka. Kanaafuu BBC gad baatee mucaa akkanaa iddoo siin jirti laga dibee James hin jedhare hin jedhu. Ajjecha kanaaf hidhaa kana keessa waa'ee dhimma hidhaa naasuuf waan ta'eef egaa hidhaa kana wal qabatee ammas hidhaan kun akkumatti fuufeetti jira egaa asii dura yaadattan teenaan barsiisota yuunivarsiitii Jimmaa turan barsiisota 8 kana malees namoota lama walumaa galatti namoonni 10 hidhamuun isaanii yaadatama egaa namoonni hidhaman kunniin dhaddacha guyyaa 15 bara 2013 taa'amee ture jechuudha egaa akka gallakkifaman mirgi wabii isaanii ergamee akka gallakkifaman murtaawus booda garuu poolisiin fedhiin qabu jedhee hanga ammaattis manuma hidhaa akka jiran gabaafamaa jira kana malees immoo barataan Muhammad Deksisoo hanga ammaatti bakka buuteen isaa akka dhabame abukaatoo fi maatiinis dubbachaa akka jiranidha egaa guyyoon duratti kaastee turte waraanaa wal qabatee annis odeeffannoo tokko qaba gara Arsiitii fi gara Harargee bahaa kanatti ijoollee ganna 18 akkasumas 15 gadi ta'an giddiidhaan jechuudha gara waraanaatti akka galaniif dirqiidhaan fuudhanii akka deemaa jiranis egaa maatiin haasaa jiranii kana fakkaate egaa jechaan kunis hidhaan kunis akkuma itti fufetti jira ajandaatti aanutti dabarru. Inni dabarraa waan kana irratti waan tokko jalsarra jechuu malla. Reaction uummata excellent. Uummati keenya yoo aganayyuu dammaquun isa good by the good move. Gad baatee warri ala dhudhuuf tokko. warra la dudduuf tokko maqaa sun guddoo nama rabstan fayyadaminaan jedhani an beeloftoota dheeni gaaf duri ammin jenne yadhiise warri akkasi maal tolchuu jalqabam gad baani loltooti Itoophiyaa biyyaaf dhaabachuuf galamaa jedhani ijoollee ganni 25 qabdani sanitti kaaduu uummatilleen isan taana waan hedduu beektaa ofii tolchanii nama agarsiisanii miti kanaafuu san tolchaa jenna wanni jira kan fakkaata Abrahaam Garitaan dabarra. Dhimma isaanii egaa filannoo guyyoon immoo hirannoo jettee jirta egaa filannoon marsaa jaaffaa biyyaalessaa egaa guyyoota muraasatu yookaan jaam akkas yeroo muraasatu ga'ee jira egaa garuu kana wal qabatees filannoon baranaa rakkoowwan garaagaraa muddachaa akka jiru boordii filannoos yeroowwan garaagaraatti ibsa baasaa jira egaa dhiyeenya kana immoo kan odeessaaleen nu ga'e maanii gara naannoo Sumaalee kana hoogganaan boordii filannoo afdheeraa aangoo isaanii gadhiisuu isaaniitu dubbatamaa jira egaa namni kun Abdii Badal Abdii jedhamu egaa naannoo Sumaaleetti dameen biltsiginnaa yookaan paartiin biltsiginnaa naannicha badhinaan kaardii filannoo ufumaa fudhachuu jira kaan immoo kaaf ufumaachi ta'anii galmeessuu waan akkasitti hojjetamaa jira jedhanii jiran egaa iddoowwan garaagaraatti waan garaagaraa dhagaa jirra filannoo kana wal qabate filannoon baranaa waan baay'eetu irratti taa'e diraamaa hedduu dalagamuu mala filannoo durseellee eenyu akka barcuma eessatti eenyu akka mo'atullee hin beekama Oromiyaa keessa walumaa galatti oppoozishiniin hin jiru biltsiginnaan kophaasaa barcuma firii filannoo fudhatee paarlaamaas caffee Oromiyaatis hin galaa kun gaafii hin qabdu even Finfinnee keessallee kan amma dhagaa jiru paartiin badhaadhinaa jedhamu kuni eessatti warra mormitootaaf barcuma kennuu akka qaban isaan qofa osoo hin taane eenyummoo barcuma san fudhachu kun waan qabatamaadha
kuwaan qabatama kifla Paartii gatamaa tokko osoo hin taane abbaanis beekama. eenyu akka bakka kanatti bilisiginnaa barcuma kennanii fi murteessaniiti jiranii filannoo ta'uu saala legitimate akka hin taane inuma beekama garuu immoo filannoon kun rakkoo nageenyaa jajjabduu keessummeessaa jira keessumaa Oromiyaa keessatti gabaasa ebla 15 kanii Wacaasan nageenyaa Oromiyaa irraa argadhe akka agarsiisutti rakkoo nagaa keessuma buufataalee filannoo jiru keessatti wal qabate waajirri paartii badhaadhinaa akka gamaggametti Shawaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Arsii keessatti bakkeewwan akka amma fakkeenyaaf buufati filannoo lama Shawaa Lixaa qofa keessatti Jalduu fi Cobii gandoota akka Aadaa Bargaa aanaalee kanneen keessa kan jiran gandoota garaagaraatti buufati filannoo gubachuun kaasaa Horroo Guduruu Abee Dongoroo keessatti illee wanni wal fakkaatan akka jiru rakkoon akkasii kutaa Oromiyaa hedduutti akka jiru warrumti caasaa bilisiginnaa Oromiyaadhaa akka yaaddoo tokkotti kaasanii jiranii buufataaleen filannoo illee sirriitti akka eegaman kallattii kaa'aniiti jiran. Abraamadoo diiteelii isaa eenyutti injifata maanti injifataa sun siili overview callisnee dubbanne malee jalqaba irratti iyyuu filannoon opposition kaandideetiin tokko keessa hin jirre fakkeenyaaf namni amma uummata Oromoo haardii fudhatee dhaqu yoo anummaan kophaa taa'e haardii sun qara wanni giddeessanii nama kennanii fi kartoonni sun kee buusii miidhachuufi miti kiraateeriyaa filannoo sun guutu jedhamu qaba irratti iyyuu. An kanaaf jedhee beek maqaan kiyyan amma hirannoo wannan jedhee fikir kiraateeriyaa filannoo waan hin guunneef. Kaani muummichi ministeera deddeebiin maal jedha intarviuusa gizee yeroo gadi walaalu inaaraan dhuga dubbachuuf akka ilmu Oromoo tokkotti dubbii muummichi ministeera qofa osoo hin taane sobinu naarsan gizee du'an naaree watu dubbadhuuf illee bakka inaar sobinu naarsa sobii keessumatti ilbaasi sobii beekta finfinne keeyyanneen osoo karba kaan miil baasee deemuu jirennee miti am samiyyuu horuu jira muummichi ministeera deddeebiin maal jedhe filannoo ዲሞክራሲያዊ የመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ እና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ ልናካሄድ ነው ይላል Gaafin ummata karaarraa bahee gara paarlaamaatti. Akka inni qofa sitti hima. Jalqabirra filannoon ati isan godhuu jirtan filannoo oppositionii keessa hin jirre izitti fitaawi. Lammeessoo gubbaatti filannoo isan godhuu jirtan namooti galmaa'uutti hin jirani humnaan kadhattanii namooti itti guuruu jirtanii izitti free election. Hasadeessoo gubbaa bakka hedduu sababii waraan jiruu fi bakka hedduu registrationii sababa hin jirreef mircaa boordii yookaan electoral boordiin taa'ee guyyaa duratti iffata izitti fitaawi. Dhageetta riizini namummaan sammuu qabu waraqata akkana fudhate dhageettu xiinxal siyaasaa beekumsi hin barbaachisu akka filannoon tu filannoo fake and shame election ta'u adda baafachuu fi teette barreeffatte lafa kaa'uu hin dandeettu. Peepparii kum tokkoon barreessite halkan tokko filannoon kun sob ta'uusi kanaafu sometimes jecha faranjiin itti namni ibsitu tokko jira yeroo pathological liar nam beekta soba kee dabre namummaa ufi dhabe. Waan akkana kanatti Itoophiyaa keessatti deemuu jira. Dubbii muummichi ministeera gizee duwwaa muummichi ministeera ta'e xiqqoo natti ulfaatti beekta. Odeeffannoo biraa qabuunis gara Asallaa Boqqojjii gara Saaguree kanattis egaa manneen barnootaa irra deemuudhaan maqaa barattootaa egaa namoonni hedduun isaanis gama sooshaal miidiyaa kanaan egaa laalaati jira barattoonni hedduun isaanii kaardii filannoo kana qabatanii egaa manneen barnootaa garaagaraa irra deemuudhaan maqaa barattootaa kanneen galmeessuudhaan kaardii filannoo kun bahee akka taasifamu gochaati jiru. Kana malees mana irra deemuudhaan maqaa namaa galmeessuu jiramiti beet qotaraa akkuma jedhan kanatti maqaa namaa jiraatota naannoo kanaa beekuu barbaanneef jedhanii egaa fakkeessaadhaan sobaan maqaa namaa galmeessanii maqaa saniin kaardiin filannoo kun akka bahus taasifamaa akka jirudha. Gama biraatiin aanaa Heexoosaa Dilgaluu fi Xiyyoo keessatti yeroo ammaa kana ganni dhufaa jira wayita qonnaati egaa jalqabbii qonnaa wal qabatee jalqabbiin egaa hin taasifamaa jira iddoo garaagaraatti egaa qonnaan bulaan kun xaa'oon barbaada daabbii kanneen hin barbaada waan ta'eef kaardii filannoon qabdan taanaan xaa'oon kunis ni kennamu akka jedhaa jiranis egaa DA fi ogeeyyiin qonnaan bultootaan akkasitti jiran. Vote buying faranjiin kaardii vote buying yakkabe crime Abraham teetti dabar. Egaa waajjiraalee mootummaa keessatti amma ID durii ID fa'aa agarsiiftaami inni iyyuu turre beekamu bakka baay'eetti jechuun ID agarsiiftee waajjiraan seentu. Already namni su familiar amma garuu waajjira mootummaa seenuu kan dandeessu yoo waraqaa eenyummaa qabaate waraqaa votii reejistara gooteedha. Dhaabbilee garaagaraa keessatti immoo yoo fudhatu amma manneen barnootaa Finfinnee keessa jiran manneen barnootaa afaan Oromoo keessaa kan dhagaa turre barsiisota walii qabanii yoo kaardii filannoo hin qabaanne hojii
gadhiiftee deemta kan jedhu wayii waan akkasiillee duula akkasii barsiisota irra banamee akka jiru namni tokko immoo bakkee garaagaraa tamma viidiyoo karaa sooshaal miidiyaa suuraa argaa ture namni tokko maatiidhaaf inni darbe kaasaa turre egaa maatiin isaa baay'atuun kaardii filannoo fudhatee galaa. Egaa kun kan dheengaddaa isaa turre kan sukkaaraa fi wanta jennee sanii dhagaa kun. Kuppoonii fudhachuudhaaf kuppoonii bakka bu'ee tajaajilaa akka jiru argaa jirra. Xaa'oo fudhachuudhaaf waan akkasii tajaajila mootummaa hundumaa caasaa mootummaa sii kennan instituushinii mootummaa hundi tajaajilli sii kennu marti kaardii filannooti bu'uurri isaa kan jedhu amma akka haal dureetti ta'anii jira jechuudha biyya keessatti. Wanni maaf qaamni malee baay'ee kuniin ta'uun qabu qaamni malee Itoophiyaa keessatti yakki lubbuu namaatii guyyaa guyyaa lubbu laal nama kan laal kaardiin harka qaba. Kaardiin harka qaba laal ta'e naatilees kudhan maatii kudhan faqa bee laal. Kaartaa maal jedhan kanatti hin taphatamatan san. Kaartu meeshoo maatii hagam qabda maatii kudhan qaba. Maqum wayii liist godh laal. Look maan jechuun kunin. Kun amma mana keessa malee kun jirallee fakkaatu gaafa. Laal caati qammaa baasuu jira jechuudha. Gartee? Ofumaa guutachuu namni kun ofumaa guuteeti. Guyyaa pooliingiin kennamu sagaleen kennamu dhaqee korojootti naqee jechuudha namichi kun. Abiraam Armada duuba gabaabnisni wanni nu hubannu obdiyooni itti fakkaate taate malee wiilii uummataatu argatte fedhii uummataatu argatte uummatee si jibbee you have no life in qabdu life experience kan du'a eessa illee hin qabdu. Kanaafuu amma anillee odeeffannoo akkana taniin qaqqaba. Finfinnee keessatti amma maaltu dalagamuu jira nama lama sadii irra qulqulleeffadhee waldaa misooma Oromiyaa jedhanii jira. Waldaa misooma Oromiyaa kan bira galmoofte kaardii fudhattee mani sanii kennina. Mani sanii isi ani opdiyoon tun wayyaanii waliin turte miti. 27 years wayyaanii walumaan soba turanii miti. Maaliif wayyaanii irraan tamaar wayyaanii mita soba illee kanabse qab kiyyiba turte. Appreciate them by the way. Wayyaanii appreciate tolchani. Jechuun dandeettii sobuullee hin qabdu. Warrootuma akkamitti amma biitan harka qaban tanuma beektan ajaa'iba. Kanaafuu filannoon turin mee filannoon nu rabbi nu gahin. Gaafin jalqabaa duuta sun. Arsiitti ture na darbe kan suura isaa gadhiifne namichi bulchaan gandaa xalaa barreessee ajjee namichi sun hidhameedha geenye beeke. Namicha kana ajajanii akka kan godhu isaanumatu kallattii kaa'e. Namicha kana immoo deebisaniidha waan miidiyaan waa'ee isaa gabaase jechuudha. Egaa namni kunniin amma fakkeenyaaf bilisiginnaan Oromiyaa kun beektaa oppoozishiniin tokko jiru bara. Sagalee akkuma jedhanii guurratanii galuu odoo danda'anii maaliif nama dirqisiisu namni shanii soo filee koo bilisiginnaa filatee galaa miire. Egaa amma OBN fa'aadha tajaajila tantaanaa filannoo wal qabatee dullina filannoo ladhaa kunniin argaa ture kan naannoo Oromiyaa namootuma jiranii Girees Mayyiin kan qaban beektee soba akka ta'e hin beekanii dhugaa soba san dhugeessanii haasa'uuf iyyuu beektan hin sodaatanii akkasuma soba jedhamanii akka ta'anii haasa'anii beessa. Waan gargaaramma nam waliin gaaf tokko OBN si maaliif mormii filannoon dhiyeessin jedhanii xiqqoo dhagaanii naani Izeemaa fi abeen filan. Afaan Oromoo warri sun achirratti dubbate. Rabbi sodaadhaan nama ilaaltan. Afaan Oromoo atleast bara wayyaanii akkas ta'anii jirani. TV irratti afaan Oromoo reep in gudeedama afaan gudeedha warri sun afaan Oromoo gudeedee jechuudha. Kanaafuu sun uummatitti qoblee nama maal godhan dhiyootan gumi balaleedhani. Gumi balaleedhani garee wayii tokko walitti dhufte kaadireen uummati beeku ta'uma duri Facebook irra kaadiree sun hedduu si uummati harkin dhadhaanaaf waan dhuga Oromoo dubbattuuf amma uummati tufeennaani achirratti baatee maanii balaleette wanni godha oolta. Soballee osoban siyaasaan beeku soban. Beekne nama nama argeen beekne faadha kan jira haasa'u. Okey kaadiree bitta laan sobi beekta siyaasaan sobuma jaaltu siyaasaan beekta sobuma. Siyaasa sobi sun harka badan manin akkas waan akkas sun understand god sobi sila duri aga umna qaban soban illee harka badan wal jajjeesu jirani ani filannoon jedhuuni filannoo Itoophiyaa keessatti bar wayyaana liqaala bari filannoon kuftee biyya nyaate barqana. Egaa nama Itoophiyaa keessa jiru uummata olaaltu manni bal'aan isaanii parsantii 80 ol jedhamu miti horsee bulaa fi qonnaan bulaadha. Egaa kun jiru ilmaan namaa hedduun irratti murtaa'edha. Garuu immoo yeroo ammaa kana xaa'oo siin kennu jetteetiin egaa morma qabdeeti kaardii filannoo fudhadhaa jechuun yeroon isaa sarfaasaadhaa qonnaaf qophaa'aa jira namni. Egaa kun lubbuma kan keetti dhufuudha. Kana malees egaa amma hooggantoonni mootummaatiyyuu waan ifaaf jiru fakkaate. Egaa amma kan Sumaalee duratti irra kaasnee turre hoogganaan boordii filannoo
afdheeraa jedhamu kun egaa aangoo isaaniif gadhiisanii jiran egaa wanti akka wal fakkaataan kunniin deemaatuma jira filannoon baranaa gaa waan mul'uu ilaallu. Caaltoo ifaa fi dhufee callaa doon ta'e namni himneef hin jiru. Warri televizyiinii gubbaa beekumas sobulleeni jecharreef jennaa qaban namichi si jennaan ka guyyaan nam kuma furii jees bitta dooti maal jedhee gaafate. Oromiyaa keessallee garaachumaan jijjiiruu dadhaban malee dhugan beekte. Haadiree man cifte nu daawwatu cuftiin beektan. Kanaafuu uummata sobuun baay'ee bar wayyaanee like jedhee yaada yeroo tokko. Wayyaaneen like akkamiin like taata opinion fan carrasiin qabdi namni hin qabu. Bar wayyaanee sobanii baranallee sobumsuun hin uummatti fudhachuuni. Next time ado warri fudhadhu felle waliin takarabban makarbati maal waliin fingilidho dhaanaa yootanii in taatu uummata Oromoo illee waan very much give up report uummata birnoo dhufti muu jirraa miti uummati fudhatti baqata qabe malee baqachuuf illee in taatu bittam report illee simbaasan border illee cufa warnama qiyaama nama buusatu baqachuuf illee deemu se dhawu bara akkanaatu ani margeen beeku Abrahaam tantee dada Abrahaam gaa dhimma chaanutin immoo egaa Ameerikaan turtee jirti dhimma Tigraayitiin wal qabatee turteetti egaa ijjisee gara Itoophiyaa gochuu bira darbitee gara ganfa Afrikaatitti illee garagaltee jirti egaa dhiyeenya kana US jechuudha namoota qondaaltota mootummaa gara Itoophiyaatti ergaa jirti egaa Itoophiyaan waraana Eertiraa guutummaan guututti akka baastuu fi baasuus immoo qabatamaan akka mirkaneessitu egaa Ameerikaan gaafachuutti fuftee jirti ministeerri Haaji Alaa Antoonii Blinken namni jedhanis bilbilaan ministeera muummee Abiy Ahmed wajjin haasaa taasisuu isaaniiti asin duras immoo qondaalli tokko Jeffrey namni jedhamus gara Itoophiyaa kanatti dhufuu isaanii gabaasnee jira mee achirraa odeessinu. Okay, abri jalqaba. Ibsisuun namni cuftaa dubbise arma keessa jecha underline ta'e tokko akkuma jechuun dubbiseen Abrahaamitti mee retreat America retreat jechuun maal jedha irra deebite bakka give up godhu siin agarsiisa jechuun namni cuftinuu gabaasa achi keessa jira America irra deebite ammallee akka loltooti Itoophiyaa loltooti Eertiraa concern jajjabu qabaachuu akka waliigalaatti humanitarian and human right gubbaatti akka malee konsarni yaaddoo jabduu keesseenu isii ibsa. Gochuu kun amma maal agarsiisa jechi retreater sunimi irra deebiin itti himnan dhagaa'uu didanii strong words baay'ee jechuun guddoo irraa argadhe maal jettu duuba Ameerikaan gite loltooti Eertiraa gaafiin jalqabsiin gaafate loltooti Eertiraa guutuma guutuutti immediately atattamaan gartee fully guutuma guutuutti hin hambisinaadhaan cufa baasa very firmly yookaan karaa iftaay nu mirkaneessaa gizee baaftan jechuun sadeen fudhadha immediately atattamaan ka ba'ani fully tokkochisi adoos keessatti nafne maal agarsiisa kun cufti hasadeessoo baasaan agarsiisaa jedhan. Haga maatti simbaane. Hajal qaba dafaa baasa imbaan lammeessa fuulechuun mootummaan Itoophiyaa yoo nu lubbine dadhabelle loltoota gari wayyaa tuubisee ambisaa jedhan riippoortiin baatee miti amantaa dhabu sadeessoo gubbaa baasaan agarsiisa mootummaa biyya tokko takka addunyaa irratti hagaan tuffatame addunyaa irra credibility dhabee jechoota akkanatti fayyadaman hin beekan. US Departmentii hoogganaa kun namichi bilii kan jiran ministeera muummee wajjin mari'atanii waan kana dubbatan akkuma isiin kaaftanii wanni haasaa isaanii ka Twitter isaanii kan adda godhumaa inni tokko wanni jabaan jechuudha walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa Tigraay qofatti daangeffamee akka hin jirre Twitter isaanii kanarraa sirriitti understand goona biyyattii keessatti bakkeewwan garaagaraatti walitti bu'iinsa hammachaa akka jiru Ameerikaan quba qabaachuu ishee kaasanii jiranii Ameerikaa wanti addeessaa maali kan jedhu kaasuu barbaade maka kanatti tokko warri lixaa kuni beekta biyyi gaagaamatti gaafseentu refugee crisis jechuun warri baqattoonni baay'atanii baqattooti Afrikaa kuni garcaalan isaanii gara Ameerikaa fi warra Awurooppaatti baqatu crisis suni isaan irra pressure guddaa warra lixaa irratti lammeessoo immoo hoorniin kuni maandhee shorkeessitoota akka hin taane irra deddeebiin kaasan ture inni darbee maandhee shorkeessitoota akka hin taane yaaddoo guddaa qabanii strategic geographically lafa tarsiimaa interest Ameerikaatti hoorniin kuni kabiraammoo rakkoo mirga namaa kan jedhu kana secondary akka sadarkaa lammeessootti kaasuu hin danda'anii foreign policy kan jedhu tokko dubbisaa turre kaleessa namichi armaan dura torbaan darbe keessa
warri Ameerikaa pirezidaantiin Ameerikaa ergama addaa godhanii gara Hoornitti muudan Jeffrey Feltman foreign policy wajjiniin turtii godhanii jiranii wanni amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru keessumaa gaagaamni Tigraay keessaa hordofee Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru ka Siiriyaa caaluu danda'a jedhani. Siiriyaan waan keessa turteen beeyna waggoota kurnan darbanii fi Siiriyaan liyaasni qichilaal jechuun afaan Amaariffaatiin fakkeenya beekta. Waan Siiriyaa keessatti ta'aa jiru waan tuffachiisu waan Itoophiyaatti hammeen Itoophiyaatti deemaa jiru waan ta'eef. Abrahaam namichi kunini Jeffreen kunini he's a top diplomat, veteran. Afrika tan keessa nama ergama da Middle East farda balate biyyoota waa'ee Kooriyaa kaaba kan facu fayyu Ameerika bakka bu'uun yeroo du crisis karaa diplomaasii imbaasiitiin furamu hin dandeenye especially voice ta'ee nam deeme politika Horn of Africa kan midhaasee beekaa jedhan. Akkanuma lafa ka'ee namni ergutu Ameerika is a top diplomat. Namni kun maal jedhe soodaan inni har'a kaakana by the way nam tokko karaa yeroo dur deddeebi'ee waan isa dubbatu kan oduu keessallee kakaas tokko argitanii namni sun loobeestum war kanaati garumtana Rubin Mikael Rubin nameedhaan Washington Examiner irra barreessa namni sun maal jedhee deddeebiin waan Abiy Isaayyaasii Farmaajoon waggaa dhuf keessa ta'uu danda'a waggaa lamaan durraa gee wanni inni jalqaan cufte exactly ta'a namni kun maal jedhe loon Itoophiyaa keessa wanni Itoophiyaa keessa ta'uuf deema waan Sooriyaatti argine meeyyee wal birqabta ijoollee ta'e bakka. Gartee yaasni qaal jecha Abrahaam jedhe maalirraa sodaa ganga'utti Ameerikaan dhufte wanni isin irra dhufte jalqaba Itoophiyaa keessa kiraayisisii waggaa 3 dabre keessumatti du'a caaluu taanse dhalatte addunyaan daawwachuu jirti. Dunamoota hamma kaadireen gad baatee mormit kana ignore this. Addunyaan every single staff oduu qabdi jechuudha. Wanni Ameerikaan nam kan especially vogoota lafsana tarbitarm teessiftuuf iyyuma crisis Abraham jedhe kan sodaatti. Yoo Horn of Africa tun diigamte Horn of Africa already in disaster. Maal disaster kee eeggal. Eertiraan beekanii Isaayyaas Afwerqi jechuun dictator is a killer waggaa iddoof lubbuu namoota hedduu taphatee abdii irra kutatanii jiran. Is durii waq friendit ilaalan. Partneriin jajjabduun Horn of Africa keessa warri qabeenyu Itoophiyaa turte. Wayyaaneen namijjeesaa hidhaa torchar godha maani godha nageenya lamiilee general civiliansiif guddoo wanni turte Horn of Africa Ameerikaaf guddoo hojjechaa turte. Itoophiyaan amma akkan jirti. Kaan Farmaajoon warri kun sadeen gaafuun dhufe friend ta'e. Farmaajoo Abiy Ahmed fi Isaayyaas Afwerqi friend ta'an. Wal qabatanii waan isaan addunyaa godhuu jiran argita. Kanaafuu abdii irra kutatanii jiranii jechuudha. Akkuma jette namni Jeffrey jedhaman kunis asiin dura egaa dhimma Itoophiyaa kana dhimma Sooriyaa wajjin wal bira qabanii taasisaa turanii asiin duras Yemenii fi Sooriyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf waggoota dheeraadhaaf hojjechaa akka turanis irraa dubbatamaa jira. Egaa maal jedhan namni kun Sooriyaan uummata miiliyoona 22 qabdi. Itoophiyaan immoo yeroo ammaa kana uummata miiliyoona 110 qabdi waan ta'eef egaa lakkoofsuma uummataa iyyuu gaafa laaltu miidhaan qaqqabu kun dachaallee caaluu danda'a waan jedhu kan kaasan. Lolli Siiriyaa akkamitti eegale kan jedhu kaasu barbaada. Warra Siiriyaan lolli Siiriyaa keessaa jalqaba protesti ture by the way. Wanni namni keenyallee understand gochuu waggaa 10 dura maarchii eegale Arab Spring gaafa eegale jechuudha. Mootummaan Bashir al-Assad mootummaa diktaatara ture biyya san keessatti mootummaa san fonqolchuudhaaf uummati gaafii demokrasii qaba gaafii justice qaba waan ta'eef isarratti fincilee jechuudha. Waan Arab Spring warraaqsa Arabootaa hordofee jechuudha. Achi violently react godhe namichi kun. Mormitootatti dhukaasuu akkasii namoota nagaa namoota hidhuu biyyi suni gaagama guddaatti akka seentu ka'umsi isaa protestii ture. Protestii violently react godhe mootummaan Bashar al-Assad achi immoo warri Siiriyaa kuni waan amma Itoophiyaa keessa deemaa jiru kan hidhannoo bakkeewwan garaagaraatti. Amma lakkoofsan qabu hidhattooti Siiriyaa keessa Kurdoonni hidhatanii jiranii Hizbollaa yaaddoodhaa. Baay'atee immoo baay'ee maal jedhanii triple effect jedhani bal'achaa gaaf deemu interest biyyoota alaa Iraan Ameerikaa Raashiyaa itti makamaa dhufan amma gara uummata miiliyoona walakkaatu dhume Siiriyaa keessa uummata miiliyoona 22 beeke uummata miiliyoona 5 tuqaa ja'a jechuun gara miiliyoona 6tti siquutu burqa'e. Kun yaaddoo guddaa qofa osoo hin taane waraanni Siiriyaa keessaa daa'immaniif dubartoota hagam akka miidhamee suura daa'imman xixiqqoo Siiriyaa keessaa argaa turre miidiyaaleen guguddoo agarsiisaa ture. Itoophiyaan immoo uummata miiliyoona 110ti. Moor warri Siiriyaa kun beektaa uummata gosaanillee xiqqoo walitti dhiyaatu amantaanillee walitti dhiyaata. Daayiversitii Itoophiyaa keessa jiru immoo laali. Uummata daayiversitii amma maa'inni sabaaf sablammoota 80 wayi amantii gara lakkoofsa qaba amantiin biyya keenya
finxaalessummaa biyya keenya keessa jiru laal. Rakkoo dinagdee Itoophiyaan keessummeessaa jirtu laal. Economic bankruptcy namni itti jiru laal. Waraana nama deemaa jira. Active war. Kun walitti dabalame namichi kun hin sodaate beeka amma namichi Jeffrey Feltman kun maal jebeetta annayya am intimidated by the challenge of it. It is a complex part of the world with a lot of overlapping crises happening. Overlapping crisis waan bala yaane faale tolo walt qab waan dabre waan amma bakka cumulative effect isa baay'ee hamaa ta'uu danda'a gara fuulduraatti walitti dabalamee crisis kun Itoophiyaa qofa miti regioni kanaaf hafuu danda'a waan jiru Abrahaam irratti waan itti guddoon ta'u crisis amma Abrahaam kaase waan dansa kaase fakkeenya Sooriyaa keessa waan ta'e nagarraa Suudaan keessa South Suudaan keessa waan ta'aa turin argine biyyoota Yemen keessa kan cufaaf crisis kana cuf sababi maal bad dictator malakta fakkeesse Bashir al-Assad jechuun ummat miliyoon 22 keessa miliyoon jaawol buqqa'ee miliyoon wal akkaan dhumatee kaan madaa'ee kaan qiyaama gas gahee dabre inni akkami consider of tolcha waan ummat khiyyaaf wal jadhee ufuun faarsa beekta lol Suudanii nagart lafna gas keessa dhumat Dr. Ricky Machari fi Salva Kiir maal jecha turan nu South Sudan warri bilis baas nu we are your Masai akkasitu federal Masai of South Sudan jecha dhufan gize dhufan namichi Yemen kan manta qiyaama buusa ijoolleen bobbosseraa su yoo waa wal fakkaata dubbat cuf caala wanni faranjiin sammuu teenallee gad buusanii ilaalanii maal seet ilmi nama Afrikaan kunini is a bunch of warga garee tasammuun isiilleen bulchooti isiitiyyuu maal akka fakkaatu waliin beenna hataatu tammoo namootni adoo beekanii warqan hordofu the brutals warra barcuma foogifachuu fedhe dhiig lamiilee gad naqee bashannanu uummata adoo beeku adoo wallaalte bita boolduwaatti nam boolduwaatti si deem yoo adoon beekin gul deemta yoo aanneef innocent rabbileen duteetiin irratti ziwanneen adoo beektu boolduwaa garee siyyaat garee sabdii barcumaan injirtan gul yoo boolsente qiyaamaan amma Sooriyaaf maani keessa taasisuun is uninvitable Itoophiyaa keessa surely taate waraana Sooriyaa kana amma United Nations maal jedhaniif sanbeeta eeyyacha Parlama Ethiopia the worst man-made disaster since World War II waraana addunyaa lammeessoo taane wanni hamtuun lolli hamtuun biyya lafaarra turte lola Siiriyaati jedha warri United Nations kan namni dubbisuu danda'a artikiloonni waraana Sooriyaa wajjin wal qabata waan kan ibsan beeyta amma Ameerikaan amma nu caalaa waa nuuf yaadduftee natti hin fakkaatu garuu immoo amma daily beeytaan amma warri bilchiginaa kun amma badhaadhinatti deemna jedhaami badhaadhinatti deemnaa balatsigaalleen we prosper anamma oduu sun ta'e natti tola beeytaa just anamma nuun cuftin deegar bilchiginaa isaanii nu haguduun jedhame takka beeyta akka afaan jaraa godhuu godhe bakka akka afaan ministeera muummee nu hagodhuu akka Shimallis Abdiisaa Abjootu nu hagodhuun jedhaan personally garuu realitiin waan lafarra jirtu waan warri lixaanuun jechaa jiran warri waan lafa keessatti illee argaa jiru equally baay'ee warra bilchiginaa kana waa Oromiyaa keessa jiru at least amma isaanii hin beeyna baay'ee isan caalaa illee beeku baal at least waan Oromiyaa keessatti kuuk ta'aa jiru hin beeyna ragaa gara gama isaanii jirullee ragaa gara biraallee hin beekna so at least me yaadu dhaabbatanii yaaduun gaariidha. Baay'ee gaariidha. Walumaa galatti ergamaan addaa kunini gaanfaan Afrikaa qaxanaa rakkoo walxaxaa qabdudha. Kanaafuu na yaaddeessaa dhimmi qaxanaa kanaa jedhee jira. Egaa dhimmuma itti aanuun jechuudha keessaan kaasaa turte ati guyyoowwan farmaajoo kanas egaa Somaaliyaan immoo waraana jabaa keessa ta'uu seetu irraa odeeffamaa jira. Egaa pirezidaantiin naannoo sanii waggoottan lamaan itti aananiif ofumaa jechuudha ofumaa ka'aniitti aangoo isaanii dheereffatanii jiranii. Egaa aangoo dheereffachuun kunis qaamolee garaagaraa biratti muufii guddaa kaasee jira. UN dabalatee gamtaan Afrikaa aangoo isaanii dheereffachuu kan akka malee qeeqaa jiran waraana kanarraa odeessan. Kunini Afrikaa faaraa miti. Daa'imni dhalatillee ni beeka. Afrikaa keessa sabdootaa fi warsammuun isaanii gad bu'aatti bulcha hedduun isaanii bulchoota Afrikaa tan cuuf isaanii ilaala background isaanii yookaan wataadara yookaan basaastota agarte yookaan bakka garee ribe group warra beekumsi dikka qaban hedduun isaanii akkas achi duuba eeguu dhufan doktorii lentaan PhD maani microlink illee farra bibbitatanii inum dhufan so waggaa isaan jedhu dhufaniyyuu gadi 50 bar koronaan jira kasuni dhukkubaan namni guyyaa tobba'u bulchaan Afrikaa dhufee gadi 50 gadi yaadin jiru role model warra Robert Mugabe faa bitta Plan waggaa 50 fakkaata Museveni faa bitta dadhabee rabbumaan dadhabee namirra jeesee namirra godaantu malee
adi jirtu bakka barcumum yaadde dhufte inkun Abiy Ahmed am khadumno ye 30 amat plan jed Abiy Ahmed 30 amat ente yame Abiy Ahmed transitionii wanni tkhina ni Abiy Ahmed umat khana ashagari yedanin ashagari chezizi yedanin chezizi jannani warra amanat khan guutu mani da galche wagga soddoma plani baafachu jiraachu the same thing happens sumale khira sun zai mal gaafum jalqab dhufan isa Abiy dhaqe farmaayo ufi fide Isaayyaas Afwerqi bira dhaqan dubbiin achibatti Isaayyaas jechuun nama sukkaara yookaan shaayii kokkobbee agamak dhugu uummatu fi inni ajajee wanni tolchu hawanni filannoo jedhin jirreen qabiyyi yoomsee uummatii guyyaatti bun gurraachi dhugee noollee fireendi godhachuun dubbiin achibadde farmaajoo gizum sun faranjiin predict goote it is an holy marriage between these three group jedhan prediction yoo sun jalqabanii Isaayyaas Afwerqi addunyaan tufte birrii 110 million birra jechuuni hayro dabre Eurooppaa Yuuniyooniin dhowwate at least projekti guguddaa 9 gargaaraaf umat beelaan fixoo fi inni nugus Afrikaa takkan jecha deem farmaajoo ka fudhannu dhiyootan dhufe indilleen diktaataroo riyooti sarra laallata dhufe ganni lama filannoon hin jirtu anuma bulchaa look welcome to the club jetteen kaasaan bakka warri wal fakkaatu wal argate horn of Afrikaa sun balleessuu jira jechuudha amma nama gameessa Somaaliyaa akkasuma siyaasa Somaaliyaa beeku kana tokko dubbisee ture namni kuda Ameerikaa jiraata amma by the way amma isa namni Farmaajo jedhan kuni filannoo akka dheeressu wannoo qaban upper house lower house warra jedhan jira miseensota paarlaamaa gosa keessaallee goostillee qoodata isaan gosaan bulanillee warri lower house heeyyamanii fi warri upper house heeyyamneef kabiraammoo filannoo kana kan dheeresse mormitoota sommariisisin tokko kabiraammoo namichi kun gosti isaa gosa Ziyaad Barreeti Ziyaad Barree immoo namni aangorraa buuse gosa Hawiyyaa jedhamtu amma oppositionii isaa confront gochaa jirtu Hawiyyaa dheengadda odeessaa argaa turre miidiyaa garaagaraatiin amma bakkeewwan strategic ta'an amma warri wannoo militariin isaallee qoqqoodamee oppositionii amma oppositionii qawwee qabatee jiru namni hoogganaan oppositionii amma kana qabatanii jiran dhugaa Abdurrahman Abdishukur kun amma BBC Somaalee wajjin turtii godhee ture maal jedhe beektaa afaan Somaalee namni wayinaa hiike Farmaajoon maal jedhe akka oppositionii akka Tigree wannoo TPLF Abiy Ahmed akka TPLF godhe san isin godhaa nuun jedhee nutti dhaadate nuummoo weerartoota miti filannoo fudhatamummaan qabne bakkee filannoon hin jirretti biyya waggaa lama ittaananiif biyya bulchuu hin dandeessu jennee morminee jedhanii waan Somaaliyaa kunillee waan baay'ee yaadda maal seeta Abrahaam wanniini tamarreefu jirtaani walirra tamaarta agarte walirra tamaarta amma Abiy Ahmed dhufee filannoo Itoophiyaa gaafa oliisanii korona vaayirasii jira corona virus filannoon hin jirtu jedhan opposition hedduun hin mormite Oromoo keessumattu garee wayii tokko ku godhanii walitti qabanii filannoo sun dabarsan warra kaaniidhaa guura dubbii midhaafannaani dafaa hootan filannaa jedhan haarja mumnaan nama qooduu jiran koronaan gaafa sodaatanii hidhaan nam guuran amma nam fixuutti hin jiru guyyaa guyyaa namni am dhumachuu jira bitta Itoophiyaa keessatti namni bitta ammaantan dhumachuu jira kaan Farmaajoo ka fudhannu Farmaajoo namichi kun Soomaaliyaan ganni 20 waan isin keetu addunyaa beeka stateless wannan faranjiini ivoo ergite Ameerikaan halkanii guyyaa Itoophiyaa bilbiltuu fi Ameerikaan Itoophiyaa amnurratti qantoo binnoo feetti rabsiin sodaatu amni Itoophiyaa maal irra qannaa natini wasittima namichatti nurratti qantoo binnoo edanii itti mani ennaani biyyiti suneef jirtee gaafate Itoophiyaa Afrika ennaani Afrika maan irra qammaare citto qeenci qabaannaan bakkum teettee toqachuu maleedhe bi Itoophiyaa irratti Afrikaan Ameerikaan suniifi miti Ameerikaan sodaan isii guddaa maal ta'uu danda'a diktaatarii tokko riijinii tokko jiraannaan akka inni meeshaa pinnuum waan beekaniif Isaayyaas Afwerqi waggoota